Tole saba Waaqayyoo har'ammoo dubbii wangeelaa waliin dhaga'uudhaaf iddoo kanatti argameetan jira. Egaan dubbii Waaqayyoo waliin dhageenya akka Waaqayyo nutti dubbatuuf jalqaba kana Waaqayyoon kadhannee yommuu itti waliin dubbii Waaqayyoo dhageenyu ta'a. Mee hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, ati sagalee qabdaa. Saba kee kanaa sagalee keetiin geggeessitee lafa onaa baay'ee dabarsiteetta. Har'as sagalee kee dhaga'anii lafa onaa baay'ee akka isaan darbaniif sin kadhadha. Ati qofaan sagalee kee jiraataa nuuf ergi. Yommuu sagalee kee dhageenyu nuti beela baana. Yommuu sagalee kee dhageenyu nuti daara baana. Sagalee keetiin jireenyi hin jiraatama. Kanaaf sagalee kee nuuf ergi. Gooftaa si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole egaan saba Waaqayyoo har'ammoo mata duree lallabaa humna kadhataa jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Humna kadhataa kana irratti waan Waaqayyo nutti dubbatu har'a waliin waan dhageenyu sirriitti nu hordofa. Mee macaafa qulqulluu keessaa macaafa Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irraa dubbifnee walii wajjin dubbii Waaqayyo dhageenya. Akkas jedhanis lakkoofsa 3 irraa inni na kadhadhu anis siif nan dhaga'a. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima jedha. Macaafa kana keessaa kan nuti ilaallu waa'ee Waaqayyoo Ermiyaas akka inni isa kadhatu. Gaafa Ermiyaas isa kadhatee jedhu immoo Waaqayyo waan guddaa akka isatti himu agarra. Egaa humni kadhataan maal godha? Humni kadhataas maal raawwata? Humni kadhataas maal nuuf godha kan jedhu macaafni qulqulluun kunarra raagaa nuuf ba'a. Egaani humna kadhataa erga jennee humna kadhataa kanaan maaltu nuu ta'a isa jedhu qabxii tokkoffaa walii wajjin ilaalla. Qabxii tokkoffaanii humna kadhataatiin wanta guddaa bira geenya yookaanis wanta guddaa dhageenya. Waaqayyo gara Ermiyaas dhaqee akkasittiin jedheeni na kadhadhu yaa Ermiyaas, ani immoo maallan godhaa wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Egaan Waaqayyoon kadhatanii waan guddaa bira ga'amaa erga ta'e, Waaqayyoon kadhatanii waan guddaa dhaga'u erga ta'e maal gochuutu nurra jiraata? Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata. Ammas sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan, sagalee kana hubachaa kan jirtan, humna kadhataa namni qabu, humna kadhataatiin namni geggeeffamu, namni Waaqayyoon kadhatu waan guddaa bira ga'a. Qabxii tokkoffaa gaa namni humna kadhataa qabu waan guddaa bira ga'a erga jennee namni waan guddaa bira ga'uuf, waan guddaa arguudhaaf, waan guddaa dhaga'uudhaaf kan inni gochuu qabu humna kadhataa qabaachuu qaba. Ati humna kadhataa qabda yoo ta'e, ati nama Waaqayyoon kadhatudha yoo taate maal ta'uu dandeessaa? Waan guddaa bira ga'uu dandeessa yookaanis waan guddaa dhaga'uu dandeessa. Waan guddaa dhaga'uudhaaf, waan guddaa bira ga'uudhaaf humna kadhataa qabaadhu. Mee dhaloota jiran kana keessaa maaltu adda si godha? Waaqayyoon kadhachuu keetidha. Ati nama Waaqayyoon kadhatu yommuu taatu, ati humna kadhataa qabda yeroo taatu, ati nama kana dhaloota kanarraa adda ta'edha. Akkamitti humna kadhataa qabaattee Waaqayyoon kadhattee dhaloota kanarraati adda baata isa jedhuuf, dhaloota kanarraati adda baata isa jedhuuf, namni humna kadhataa qabu waan guddaa bira ga'a yookaanis waan guddaa dhaga'a. Waaqayyo Ermiyaasiin gaafa dhaqee na kadhadhu ani immoo maallan godhaa wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Egaa namni Waaqayyoon kadhatu waan guddaa namni qoree bira ga'uu hin dandeenye dhaga'uu danda'a. Dhaloota kanarraa wanti adda si godhu humna kadhataa qabaachuu keedha erga ta'e. Humna kadhataa qabdu kanaan immoo isa dhaloonni qoranii bukkeen geenye, isa dhaloonni ilaalanii bukkeen geenye, isa dhaloonni iyyafatanii bukkeen geenye, isa beekaan addunyaa kanaa, saayinsistiin addunyaa kanaa, dooktariin addunyaa kanaa bukkee ga'uu hin dandeenye, ati garuu bukkee ga'uu dandeessa. Karaa kamiin bukkee ga'uu dandeessaa? Humna kadhataanaan qabaachuudhaan. Wanta guddaa namni qoree bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima. Egaan namni Waaqayyoon kadhatu waan guddaa dhaloonni qoree bira ga'uu hin dandeenye bukkee ga'uu danda'a. Har'as waan Waaqayyoo sitti himu kana dhaga'i. Humna kadhataa qabaadhu siin jedha. Humna kadhataa kanaanis isa dhaloonni qoranii bukkee ga'uu hin dandeenye bira geessaa siin jedha. Egaan namni humna kadhataa qabdu, namni Waaqayyoon kadhattu dhugaanumaan waan guddaa bira geessa. Wanti guddaan kun kamidha? Isa dhaloonni bira hin geenye, isa saayinsistiin bira hin geenye, isa beekan addunyaa kanaa qoratee bukkee hin geenye, ati garuu maal ta'uu dandeessa? Bira ga'uu dandeessa. Egaan humna kadhataatiin waan guddaa bira ga'uun hin danda'ama. Egaa dhaloota kana keessaas wanti adda nu godhu humna kadhataa qabaachuu keenya. Humna kadhataa kanaan immoo isa dhaloonni bira hin geenye ittiin bira ga'uu keenya. Egaan Waaqayyo guyyaa irraa eegga humna kadhataa qabaadhu siin jedhee humna kadhataa qabaachuudhaan maal gochuutu sirra jiraata? Waan guddaa bira ga'uutu sirra jiraata. Dhaloota kana keessaa humna kadhataa qabaachuudhaan isa dhaloonni qoratee bira hin geenye bira ga'uu dandeessa.
Mee gara qabxii lammaffaa dhanna. Gara qabxii lammaffaa gaafa dhannu namni humna kadhataatiin maal ta'uu danda'a? Waa namaa ooluu danda'a. Macaafa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 19 hanga 23tti gaafa laallu Waaqayyo Daani'eliin waa namaa oolchuusaa laalla. Waaqayyo Daani'eliin waa namaa oolchuusaa laalla. Akkamitti Waaqayyo Daani'eliin waa namaa oolche? Daani'el kuni nama Waaqayyoon kadhatudha. Yeroo gidiraattis yeroo bal'inaattis Waaqayyoon kadhata. Daani'el gaafa hinaaffaan isarra jirus Waaqayyoon kadhata. Waan guddaa baay'ee nama ajaa'ibu Daani'el kun hafuura Waaqayyoo qaba. Hafuura Waaqayyoo kanaan immoo Daani'el maaltu ergame? Caalee argame. Caalee argamuun Daani'el mataa ta'uun Daani'el hinaaffaa isarratti kaase. Warri irratti hinaafan kun garuu karaa tokko barbaadan, karaan ittiin Daani'elin qabatan. Karaa ittiin Daani'elin qabatanis maal argatanii? Isanni Waaqayyoon kadhatu. Isanni guyyaatti 3 Waaqayyoof jilbeenfatudha. Waa tokkoon sitti hima. Ati nama Waaqayyoon kadhatu yommuu taatu, ati humna kadhataa qabda yeroo taatu, yoo hinaaffaan sirratti kee, yoo gadi qabamuun sirratti kee, gadin taatu ol taata. Hinaaffaan sirratti ka'u, qorumsi sirratti ka'u, humna kadhataa qabaachuu keetiin miidhamni sirratti dhufu suni maal si gochuu danda'u? Gadi si qabuu danda'u, ol si qaba malee. Egaan Waaqayyo Daani'el kana maal godhe? Mataa godhee mul'ise. Hafuura isaa irra kaa'e. Daani'el kun akkamitti hafuura isa caalchisu argate jennee yeroo laallu guyyaatti 3 Waaqayyoon kadhate. 3 Waaqayyoon kadhachuudhaan Daani'el maal ta'e? Hafuura Waaqayyoo argate. Hafuura Waaqayyoo argate kanaan immoo maal ta'e argame? Caaleetu argame. Har'as Waaqayyoon kadhachuu keetiin, humna kadhataa qabaachuu keetiin waan si inaafu, inaaffaa sirratti ka'u kana, waan karaa si dhaabu kana, waan gadi si qabu kana caaliitii argame. Egaan Daani'el kun nama kadhataati jenneera. Guyyaatti 3 Waaqayyoon kadhataa jenneera. Waaqayyoon kadhachuun isaa kun humna isaaf ta'e. Humna maali isaaf ta'e? Humna waa namaa isa oolchu, humna nyaatamuu isa oolchu, humna afaan leencaa isa oolchu isaaf ta'eera. Egaa warri Daani'el irratti ka'anii Daani'eliin qabanii gara boolla leencaa geessan. Maaliif? Daani'eltu caalee jira. Daani'el akkamitti caalee argame? Humna kadhataa waan qabuuf caalee argame. Egaan yeroo kana gara boolla leencaatti gaafa dhaqanii darbatan Waaqayyo inni kadhachaa ture, Waaqayyo inni waammachaa ture suni maal gochuu danda'eera? Waa namaa isa oolchuu danda'eera. Afaan leencotaas isa oolchuu danda'eera. Ati nama Waaqayyoon kadhatu, ati nama humna kadhataa qabu yoo taate, waan dhaloonni ittiin nyaatame, waan dhaloonni ittiin bade, ati maal taate argamtaa? Ooltee argamta. Egaa namni humna kadhataa qabu waa namaa oolee argama. Waa namaa ooluudhaaf, nyaatamuu ooluudhaaf, salphina ooluudhaaf, baduu ooluudhaaf, aanawuu ooluudhaaf waan ati gochuu qabdu humna kadhataa qabaachuu keeti. Humna kadhataatiin waa namaa hin oolta. Egaan guyyaa irraa Waaqayyo humna kadhataatiin waa namaa akka oolu arganutti hime. Anaaf isin humna kadhataa qabaanne, humna kadhataa kanaanis waa namaa ooluun dirqama keenya. Waa namaa ooluudhaaf humna kadhataa qabaachuu, wanta guddaa bira ga'uudhaaf humna kadhataa qabaachuu. Egaa nama ammaatti sanutti dubbate Waaqayyoof galannaa ta'uchaa mee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, sagalee kee jabaa nuuf ergite. Humna kadhataa qabaadhaa. Humna kadhataa kanaanis isa dhaloonni qoranii biran geenye waan guddaa bira geessu, waan guddaa dhageessu. Akkasumas humna kadhataa kanaan waa namaa ooltu, waa namaarraa haftu jettee sagalee kee waan nu ergiteef galatoomi. Ammas gara fuulduraatti sagalee keetiin malee akka nuti hin jiraanne ni beekna. Sagalee kees nurraan dhaabin, sagalee kees nuuf ergi. Sarara nutti dubbattiif galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Nagaa Waaqayyootiin nagaatti.